بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هردفتوان كن يكبجمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن كتا صدومي تربفا برنوتا كن كواي صومنا رمضانات ترتين تيسن وجهاتاتو وسائر الأمور التالية ليست من المفطرات واني أما همو دادم نتون تكالينو صومنا بليستو barnoota kana dura kadabre keessatti waan soomana balleessu yoo soomana diigu lakkooyne jira achitti deebi'anii dhaggeeffachuun ni danda'ama amma waan soomana balleessine akka namni beekuuf jecha sanirraa dubbanna غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق نمنيو gurra isaa dhiqatee gurratti waa ufnaqe homaa soomana isaatti rakkoon fidu takkaa'u funyaan isaa keessa dawaa yoo godhate waan jiidhaatiin godhate waan garaa isaatti gadi hin dabriniin homaa rakkoon qab soomana miidhu akkuma san aara dawaa aaraa yoo funyaanitti of godhe waan gadi liqimsiniin gama garaa isaatti yoo gad liqimse soomanni ni badaa waan hin liqimsiniin funyaanumatti uf dibuun funyaanumatti jalatti uf aarsuun dawaadhaaf jechu وما ركون قبو الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنبت ابتلاع ما نفض إلى الحلق دواء يوارب جل خايته ونم يوارب يسرق به يواسقل يسرق به يوارق برو وما يساك يسق فانجرا دواء أكا كنينا الرب جل خايتن تو برباچي صاف يوجان يو خايته homaa soomana irratti rakkoon fidu garuu waa takkallee wal liqimsuun qabu arrabuma jala kaayate akkasumatti yoo kadawaa ta'uuf taate sharxii waa gadi liqimsineen karaa laagaa yoo kokkee isaa waa gadi hin dabriniin homaa rakkoo soomana irraan fidu maa yadkhulu almahbala min tahaamil لبوس أو مرهم أو غسول أو منظار محبلي أو إصبع للفحص الطبي wanni karaa qaama saalaa ka dubartiitiin dawaan adda addaa yoo itti godhame dawaan adda addaa achiin yoo ka itti naqamu taate dhukkubbii gadaameessaa qaama hormaataa wal'aanuudhaaf jecha qaama saalaa ka dubartiitiin dawaan dhangala'oowwan akka bishaanii dawaan yoo itti godhame homaa rakkoon qabu wanni akka kiniina yoo keessa kaayames homaa rakkoon qabu wanni gartee meeshaan haakimaa kabakkasan ilaalan keessa ol kaayanii rahima dhukkuba rakkoo rahimni qabu laaluudhaaf akkasitti akka gartee meeshaa waa mul'isu kanaan yoo laalan sunis rakkoon qabu harkaanillee yoo quba ufiitiin qubaan yoo laalan wal aansaaf jecha jechu homaa rakkoon qabu إدخال المنظار أو اللولاب ونحوها إلى الرحم قام سالا برس دبره هنگ رحمات تقدامي ساتي yoo meeshaa adda addaa wal aansaaf keessa ol kaayanii laalan takkaa'u keessa ol kaayanii achi keessa waa muran takkaa'u keessa ol kaayanii waa itti diban homaa rakkoon qabu karaan qaamni saalaa ka hormaataatis rakkoon qabu gadaameessaan oliitis rakkoon qabu soomana irratti homaa rakkoon fidu kun hundinuu jechuudha dawaa yoo itti naqanis rakkoon qabu dawaa ititaa waan akka kiniinaa hurraadhaa waan daakamaa waan adda addaa yoo qaama saalaa sanitti godhan takkaa bira ol dabree gadaameessatti yoo godhanis soomana irra rakkoon fidu ما يدخل الإحليل من مجرى البول أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قسطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة وان كرا فنجاني ديموس أكسما كديراته كدبرتيته karaa fincaanii san laastika adda addaa tubboo xixiqqoo kaayanii wal aansaaf jecha yoo fincaan waraabuudhaaf jecha yoo dawaa achitti itti geessanii itti gartee godhuudhaaf jecha tubboo xixiqqoo maal jettaniin hujumoo ambuuba xixiqqaa waan akka qalama keessaa akka katabu kanarrallee xiqqaadha meeshaa haakimaa jechuu akkuma ligalatti yoo itti kaayanii karaa fincaanii ka dhiiraatis ka dubartiitis ta'e irraa waraabuudhaaf yoo itti kaayanis homaa rakkoon qabu soomanarra rakkoon fidu akkuma san meeshaa ittiin qoratan yoo akkasitti keessa ol kaayanii ilaalan wal aansaa jecha homaa rakkoon qabu
akkuma san dhangala'aa keemikaala adda addaa wal'aansaaf jecha yoo itti naqan karaan fincaanii ka dhiiraatis ka dubartiitis homaa rakkoo hin qabu hanga huffaa kiisha fincaanii san ga'utti karaa kanaan yoo wal'aanan takkaa'u karaa ifaa elektiriikaatiin korreentaatiin yoo wal'aanan takkaa'u atiraasaawundii waan jedhaniin yoo wal'aanan takkaa'u dawaa adda addaatiin hanga masaanaa hanga bakka fincaan walitti qabamuu sanitti huffaa sanitti yoo wal'aanan yoo laalan yoo dawaan keessa deeme homaa rakkoo takka illee hin qabu. ammas waan soomana hin balleessine irraa xifru sinnii namni ilkee qorachuun ilkee gartee dhukkubsatte gam tokko irraa caccabsanii takkaa'uu irraa muranii ilkee tana wal qixxeessuufiin homaa soomana hin balleessu. Ooqal cuddirsi takkaa'uu gartee a'oo isaa yoo buqqaafate sanii jecha soomanni hin badu. Tanziiful asnaan ilkee gurraachumte yoo irraa gartee maashinaan irraa tolchanii qulqulleessaniif homaa rakkoo hin qabu. As-siwaakoo farshaatil asnaan yoo suwaakkate yoo farshaa akka fireeshii adda addaatiin fayyadame idha ijtuniba ibtilaa'a maa nafaza ila alhalqi waan waa gadi liqimsiniin homaa rakkoo takka illee soomana irraan fidu. Almadmadatu walgargaraa lulluuqachuun soomanatti rakkoon fiddu. Afaan keessa gartee akka hangaffa geessanii gargaraa jechuun haaq godhuun homaa rakkoo hin qabu. Bukaakul ilaajil wadcii mawduucii lilfam idha ijtuniba ibtilaa'a maa nafaza ila alhalqi. Aaraan namni gartee akkuma reefu jennetti somba ofii uf wal'aanuun hafuura oksijiinaatiin uf wal'aanuun waan garatti waa gadi liqimsiniin homaa soomanarra rakkoon fidu. Alxiqnu alcilaajiyyaa aljildiyyaa aw alcadaliyyaa aw alwariidiyyaa biistisnaa'i assawaa'il walxiqni almugaddiyaa. Lilmeen reefus dubbannee jirra lilmeen dawaadhaaf diratan waraannatan homaa rakkoon qabdu. Ta nyaatarraa bakka buutu immoo hin taatu jennee jirra. Saniin alatti ta dawaadhaaf wal'aansaaf diratan qaamarraa bakkuma fedhanillee haa diratanii homaa rakkoon qabu. Akkuma san wanni qaamatti uf dibanii qaama namaa seenus soomana hin balleessu. Dibanii tuma gubbaa kana dibanii gogaa namaa qaamni gad dhugu yoo jiraate sunis rakkoon qabu. Wanni gartee nama gaggabsuudhaaf haakimni doktorri nama kennu dawaan namni afaanuma kaatee takka marfee godhanii fi takka funyaan jala qabanii nama cal'isiisee nama raffisu akka nama dhoosuu deemaniifa sunis soomanarra rakkoon fidu. Akkuma san namni gartee tubboo qaqal'oo umbuuba qaqal'aa ujummoo jechuudha bombaa qaqal'oo qaama namaa kana onnee tahuu kalee tahuu bakkuma feete itti kaayanii yoo wal'aanan homaa rakkoon qabu. Onnee wal'aanuudhaaf takka kalee wal'aanuudhaaf takka qaama isaarra bakka takka illee ta'u suuraa kaasuudhaaf qorachuudhaaf uranii waa itti kaa'uun sun soomana isaa hin miidhu. Wanni kana fakkaatu gaa hedduudha. Wanni karaa wal'aansaatiin karaa haakimaatiin dalagamu tokkolleenu homaa rakkoon qabu jechuudha. برنامج كنية تفهم فقاتنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.